Ashama kawajamoo daawwattoota Waliif TV irraa qophii daawwitii keenya eegallee jirra. Egaa daawwitii keessatti ilaaluuf, bohaaruuf, bashannanuuf, wal gaggaafachuuf, qorra kana itti irraanfachuuf kanneen qophiitti jirtan nagaan keenya kabajaa bakka jirtan sinaa qaqqabu jecha daawwitii qopheessee gama keessanii kan ga'u Andaraartuu Nagaashi gama gummaa kaameraatiin Lammii Salomoon na waliin jira. Meegaa namoota akkamii waliin wal agarraa gaafiin keenya har'aa immoo maal fakkaataa kan jedhu qubeenis jira barreessisuutti dhaaf jirra. Hunduma isaa qopheeffanneerraa mee deddeemni namoota har'a wal agarru waliin turtii bareedaan taasisnee hiyyaanna. Haga xumura sagantaa keenyatti eessayyuu deeminaa filannoon keessan Waliif TV daawwitii haa ta'u turtii gaarii. Tole galatoomi maqaan. Maqaan koo Nagaroo Hirphaan jedhama. Yaareed Bulchaan jedhama. Maqaan koo Waaqjiraa Taasisaan jedhama. Gaafii koo jalqabaadhaani nama jabaa nama guddaa. Nama yeroo jalqabaaf barachuu barreessuu akkasumas dubbisuu namni akka biyya keenyatti nama isa jalqabaadha. Namni kun eenyu namni jalqabe yeroo jalqabaaf sababa isaattis ammoo manni barumsa qaroo dhabeeyyii yeroo jalqabaaf biyya keenya keessatti akka dhaabbatu taasifame. Namni jabaan qaroo dhabeeyyii miiliyoonota akka barataniif carraa uume. Akka namoota kaanii akka dubbisaniif akka baratan akka qoromaniif carraa uume kun eenyudha? Nama biyya kanaa? Nama biyya kanaa. Nama dachee Oromiyaa keessaa ba'e. Nama biyya kanaa hin beeku kana. Wallagga. Wallagga. Okay. Okay. Dambidolloo. Caalagaa abbichuma si waamutu naa. Wallagga filannoo naa godhi kan. Filannoo figaanatti ulfaata. Filannoo naa godhi. Dambidolloo ilaa kallattii baay'een sii ka'e Wallaggaa siin jedheera Wallagga keessaa immoo Dambidolloodha. Namni kuni luba. Luba. Umurii isaanii waggaa 5tti dhukkuba maarii sababa dhibee weerara maariitiin ija isaanii dhaban. Carraa bireelli barachuu argatanii carraa barachuu san argatan qofaatti barsiif baratan sababa beekumsa guddaa qaban. Luba. Filannoo ta'uu naa gootee nan argata. Ilmi isaanii ilaa kanaan hin deebistu taalaan jechuu irraan deebi'u gaafichi. Ilmi isaanii pirezidaantii Itoophiyaa duraanii. Pirezidaantii Itoophiyaa duraanii Nagaasaa Kidaadooti. Isa qofa. Pirezidaantii. Filannoo naan gootu ati kana munda. Sitti meeraamani kanarra maal godhu yaa uummata. Maqaadhuma si waamu qofatu dhaan. Hin beekne dhugaa. Filannoo naa goote xiqqoo namoota baay'ee keessa koo dhufaa jira. Filannoo. Eenyutu keessa kee dhufaa ture? Qaroo dhabeeyyii miti garuu abbaa lubii abbaa gammachiis qaroo dhabeeyyii miti. Garma Wallaggaati. Wallagga keessaa Dambidolloodha. Namni nan ammas hin jedhaa jiru. Nabirada. Sibiraan darba tole garuu sitti meera. Filannoo naa godhe. Maal filannoo barbaachisu godhe ilmi isaanii kanaan dura pirezidaantii Itoophiyaa turan ilmi isaanii. Pirezidaantiin Itoophiyaa duraanii Dr. Nagaasoo Gidaadoodha. Okay. Namni yeroo jalqabaaf barreeffama qaroo dhabeeyyii bireelli jechuu barreessuu barachuu dubbisuu jalqabe akka biyya keenyatti nama tokko. Akkasumas immoo baratee qofaatti barsiisanii egaa baratee dubbisee ofii isaatii hubatee booda immoo sababa isaatti manni barnootaa qaroo dhabeeyyii yeroo jalqabaaf akka biyya keenyatti akka hundeeffamu godhe. Namni jabaaf guddaan kun eenyudha? Wallaggaa yalii xabiiftuu mee karaa Wallaggaa dhaqe? Dambidolloodha. Mee Dambidolloo dhaqe? Dambidolloo dhaqee maalan dhabee jechaa mee Dambidolloo keessa marmaara?
Jedhi fid. Dambidoolloodha. Dambidolloo. Gidaadaa Soolan. Gidaadaa. Luba Gidaadaa Soolan. Luba Gidaadaa Soolan. Dhugaa? Dhugaa. Isaanii? Luba Gidaadaa Soolan nama yeroo jalqabaaf akka of ta'anii umurii isaanii waggaa 5tti malee uumamaanii miti waggaa 5tti qaroodhaa bitaan. Sana booda garuu ittiin baratanii barsiisanii irra darbanii iyyuu immoo saba isaaniitti akka manni barumsaa yeroo jalqabaaf Dambidolloo keessatti hundaa'u taasifame namni jabaaf guddaan seenaa cimaa kana hojjete eenyudha? I think maqaan isaanii yoo naafu luba Gidaadaa Soolan jedhamu. Luba Gidaadaa Soolan jedhamu mana barumsichaa eebbifamatti gara Wallagga ta'uun hin beekaa gin intalli sanaan raanfadheera. Kanaafuu luba Gidaadaa Soolan jedhamu jechuudha. Luba Gidaadaa Soolan jedhamu iyya. Isaantu yeroo jalqabaaf barreessee barsiisus wantoota gama kana wal qabatan hundumayyuu jalqaba kana apply godhe isaanii jechuudha. Akkas jedhee tayyaadha. Kanaan dura dhageesseetta seenaa kana. Kana dhageessan I think akkasuma dhageera garuu guutummaa isaa isaan ta'uu akkasitti tayyaadha bakka. Akkasitti yaadde. Sirriidha. Akkasitti itti yaadde isaanuma Luba Gidaadaa Soolanii nama yeroo jalqabaatiif ofii baratanii akkatti dubbisaan baranii sana booda immoo ofii barsiisuu jalqabanii mana barumsaas immoo akka achitti faranjoonni akka achitti hundeessaniif nama bu'uura ta'anidha. Kanaaf nama qaroodha maleeyyii hedduuf har'a irratti beekumsa gahaa akka argatan kan taasisan nama jabaaf guddaa. Isaanii pirezidaantii mootummaa Itoophiyaa warra jalqabatan Nagaasoo Gidaadaa nama yeraaf seera biyya keenyaa yeroo jalqabaatiif kalaqan yookiin barreessan jedhameeti yaadama jechuudha. Kanaafuu abbaa filmaan nama seenaa cimaa hojjetanii darbanidha. Baay'ee nu boonsu jechuudha nama gaarii. Kanaaf Dambidoollootti jechuudha. Lawtu Dambidoolloottidha. Gaaffii koo lammataadhaani afaan Oromoodhaan baratte. Dhaloota qubeeti. Afaan Oromoo qubeessuu irratti akkam? Xiqqoo natti ulfaatan soobusa. Innumaa gara. Perfektii hin ta'u. Hin taatu? Hin ta'u. Mee garuu hagam hir'isa jedhu dursee mateera ittiin baradheera garuu perfektii miti jedheera garuu isuma baay'ee balleessa. Akkamisa jedhu mee ilaalla. Maama xiqqoo naa barreessite. Maqaan kanaa Daawitiidha. Kanaafuu jecha baay'ee salphaa maqaa sagantaa kanaa Daawitii jettee naa barreessite. Laak sagantaan kun maqaa isaa Daawitiidha. Kanaafuu Daawitii jedhiti naa barreessi. Daawitiin jedha? Daawiti. Sitti barreeffamaa? Daawiti. Ati na qoruu dhufte. Kanaafuu Daawitiin haala kanaan barreeffamaa? Meeme? Laakki isaatti barreessite hin jiru. Okay. Naati barreessite akkam? Daawiti. Sirriidha waan inni hambisee nan qaba jettee yaadda? Daawiti. Kun hin jirtu. Kan duraan barreessee irraa deebi'eeti duraan waa lama barreessee amma waa tokkotti deebiseera jechuudha. Daawiti yaa. Waan tokko ta'a jechuudha. Lakki. Sirreessee? Balleessite surumayyuu malee. Dhugaa. Amma ta'e illee duraan waa xiqqoo ala Daawiti. Kanaafuu. Yaa sirriidha. Isumaan koo duraati. Ka duraati. Maal balleessite laala asirratti? Waan lama tokkotti deebistee haa tokko duraayyuu hanqistee turte. Kanaafuu isa waa balleessee hin qabannaa jedhu waa tokko godhee Daawiti akkasitti barreesse. Dhaloota qubeetii qubeen na jalaan baatu jedha. Kanaaf amma jecha salphaa naa barreessita. Kana Daawitiidha. Kanaaf jecha baay'ee salphaa Daawiti jettee naa barreessita. Daawiti. Ishuma keessatti of ilaallu jechuudha. Waan hando goggore qaba jettaa? Daawiti jetteeti? Daawiti.
Daawwitiin maza keessatti of ilaallu jechuudha suma mana qaba. Yoo wanti sirreeffatu jiraatte sirreeffanna. Kuna. Irra deebii barreessi godhatti. Asuma jalatti. Daawwitii. Akkasitti. Otoo ani beekinaan daawwitii akkasitti qabee dhaabbachaa ture faan jedhe. Kanaaf daawwitiin akka seera barreeffamaatti afaan Oromoodhaan daawwitiin haala kanaan qubeeffama jechuudha. Tole afaan Oromoodhaan baratte jedhee yaada. Anillee afaan Oromoodhaan jalqabee akka carraa ta'e Oromiyaa keessatti hin baranneeni. Afaan Oromoo barreessuu irratti akka. Nan barreessa. Barreessita. Kanaafuu amma waan baay'ee salphaa ta'e naa barreessite jecha baay'ee salphaa. Yeroo hunda manatti ittiin of ilaallu malee hin baane daawwitii jettee naa barreessita. Daawwitii maduwwaa. Daawwitii sirri. Daawwitii daawwitii amma sirrii jedhee mayyaadha. Sirriidha. Jedhee mayyaadha. Keessa deebii ilaali. Daawwitii. 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 Wanta akkasii xiqqoo natti mul'atu. Baay'ees miti. Amma immoo tokko guutee tokko hanqate. Wiin kun dabalamtee jechuudha. Mee. Daawwitii. Daawwitii akkas. Kanaafuu daawwitiin akkasitti barreeffama jechuudha. Amma ati yeroo katabtu kanatu si dhufaa jechuudha. Gaaffii koo sadaffaadhaan abalu jilban guunne yoo jennu maal jechuu keenya? Jilban guunne. Abalu jilban guunne. Nama wayii maqaa dhoofne namni sun jilban guunne yoo jenne maal jechuu keenya? Jilban guunne. Guddanneedha. Guddanne maaliin? Hojjaatiin jilban geenyee akka jechuun na fakkaata. Guddanne sun immoo hin dheeranne gabaabadha jilbaa gadi. Jilban guunneen akkasii. Hinti si kenna. Yeroo baay'ee yeroo abbootiin nama araarsuuf taa'an. Bakka itti abbootiin keenya waanuma biyyaaf ta'u maatis ta'u waanuma irratti ta'anii mari'atan irratti yeroo baay'ee namoota jilban guunneen hirmaachisanidha. Jilban guunne. Namoota jilban guunneen. Amma namoonni baay'een jilban guutan warroota jedhamanii tilmaamaman keessaa haala hedduu qaba. Isa keessaa amma tokkoon jilba guutteetta si ilaala. Guutteetta jechuudha kun isa tokkoon. In alchinee. Alchinee. Yookaan mucaan godhanneedha. Mokkam. Akkasii? Akkasii? Sababoota hedduu qaba. Sababoota namni ta'e jilban guunne ittiin jedhamu keessaa ati kan ittiin jilba guutte qabda. Maal inni ree? Fakkeenyaaf jilban qabannee yoo jedhan hin guddannee jechuudha. Yookaan ijoolleen jilba siin qabannee jechuun. Amma isa dhumaa jilban guunne na jennu maal jennee hafi? Jilban guunne isa jedhuuf deebii isa dhumaa maal kenni? Jilban guunne jechuun hin fuune waan jechuudha na fakkaata. Jilban guunne jechuun hin fuune jechuudha. Jedheera anaa miti. Abalu jilban guunne yookaan maqaa nama tokko waamne jilban guunne yoo jenne maal jechuu keenya? Abalu jilban guunne jechuun hin madaalle jechuudha. Madaalle? Maaliif? Humna godhanne jechuudha. Humna godhanne. Daa'ima jechuudha. Jilban guunne jechuun
nama waa tokko hin madaalle jechuudha. Waa madaalle. Nama beekumsa gahaa hin qabne. Jilban. Humna sakam isa waa xiinxalanii bira ga'an immoo humna sakam. Yes, beekumsa gahaa kan hin qabne jechuudha. Beekumsa gahaa hin qabu. Sammuudhaan hin jabaanne. Akkasumatti fakkaata. Akkas jechuudha. Beekumsa jechuun yes, hin jabaanne beekumsa gahaa hin qabu. Waan akkas jirutti fakkaata. Kanaaf beekumsa gahaa hin qabu. Sammuudhaan hin jabaanne. Waa tokko bitaa mirga godhee madaalee yaadee furmaata kennuu sadarkaa sanarra hin qaqqabne isa Hin qaqqabne yes. Abalu Jilban guunne yoo jedhame abalu dhalan qabu jechuudha laata. Dhalan qabu jechuudha laata. Jedhamu yookiis immoo akkas yookiin waan carraa lama fayyoo yaaleef immoo namni kuni nama ga'ee san taaneedha. Ganaa nama guddaa ta'a. Ga'ee sana man taane. Umuriin hin jabaanne moo beekumsaan hin jabaanne? Nama umuriidhaan. Umuriidhaan hin jabaanne. Kan fuudhaafis hin ga'e. Eeyyee akkanatti fakkaata. Daa'ima ta'uu mala. Kanaafuu namni suni jilban guunne jechuudha. Jilban guunne jechuun yaada kooti. Yaada keetitti dhaabde. Biyyi waancaa Awurooppaa marsaa 17ffaa isa tibba kana raawwate jechuudha. Ispeen. Namni kubbaa afaan irratti deebisa. Anoo gaaffii tooni fiti. Ispeentu fudhate? Yeroo meeqaffaaf fudhatte Ispeen? Masaan beekuu Ispeentu moo eegaa? Eenyutu qopheesse? Jarman. Jarmantu qopheesse Ispeentu. Yeroo meeqaffaaf mootere Ispeen fudhatte? Masaan beeku. Masaan beektu garuu fudhatte. Gaaffii koo afuraffaaf isa xumuraadhaani kubbaa laalta? Kubbaa amma tokko. Kanaaf wanti bana kana raawwateedha. Biyyi waancaa Awurooppaa marsaa 17ffaa amma kana fudhatte eenyu? Spain. Kubbaa irratti namni hin danda'amne barata. Eenyutu qopheesse? Spain yeroo meeqaffaa fudhatte? Ilaalteettaa jechuudha. Nagasaan beeku. Nagasaan beektu. Tokko hin ilaalleen. Akkamitti? Geesse. Kanaaf Ispeenii kan qopheesse Jarmanii, Ispeen immoo yeroo meeqaffaaf akka fudhatte hin beeku. Biyyi waancaa Awurooppaa marsaa 17ffaa tibbana raawwate kan. Namni biyyi waancaa fudhatte eenyudha? Kubbaa baay'ee gatiin hin feenafi kana hin beeku. Baay'ee jaalladhu firuu jaalladhu. Anatti baate. Anatti sitti baate. Sitti natti beekte si caala waan an ta'eef. Fedhii kubbaa. Fedhii kubbaa waan hin qabneef Ilaalle. Inni ilaalu san baay'ee man fedhu. Maaliif bakka buusna? Kan hin beeku waan ta'eef isaanii kana baay'ee. Sirban jaalladhu. Sirban jaalladhu. Sirban nama. Waan faarfatu malee sirbaa miti. Galatoomii ulfaadhu guyyaa gaarii. Galatoomii ulfaadhu guyyaa gaarii. Guddaa galatoomii waan eeyyamamaa taateef ulfaadhu yeroo gaarii guddaa. Ishee fayyaa ta'a galatoomii. Kabajamoo daawwattoota keenya kan daawwitii keenyaan bohaaraa bashannanaa wal gaggaafachaa gaafilee nuti gaafataa turre keessatti sammuu of ilaalaa turtanii amma bakka itti deebii simbiraan geenyu irratti kan nuti argamnu namni yeroo jalqabaaf barreeffama qaroo dhabeeyyii barachuu barreessuu akkasumas barsiisuu jalqabe akka biyya keenyatti namni kun nama jalqabaadha. Namni kun eenyudha? Akkasumas ammoo sababa isaatti manni barnoota qaroo dhabeeyyii akka hundeeffamu taasifame warroonni akka isa qaroo dhabeeyyii ta'an beekumsa gahaa akka argatan manatti akka hin hafnee fi beekumsaan biyya isaanii tajaajiluu akka danda'an kan taasise karaa kan ban namni jabaan kun eenyudha jedhee gaafadheen ture. Haala namatti tolu namoonni lama na yaaleedha kan jiru. Egaa luba Gidaadaa Soolaan jedhamu jechuudha. Luba Gidaadaa Soolaan bara 1921tti Qeellam Wallaggaa Dambidooloo bakka addaa Alaqaa Sootalloo jedhamutti kan isaan dhalatanii jechuudha. Egaa lubni Gidaadaa Soolaan yeroo akkuma dhalatan osoo hin taane qaroo dhabeeyyii kan turani dhalatanii waggaa 5 yeroo ga'anii dhukkubni weerarri dhukkuba maariyyee naannoo isaanii mudatanii agartuu isaanii dhabanii jechuudha.
obboleewwan isaanii hedduu du'aan yeroo isaan biraa boqotan isaan garuu agartuu isaanii qofa dhabuudhaan lubbuudhaan akka jiraatan taasifame jechuudha. Egaa yeroo kanatti luba Gidaadaa Soolan yeroo qaroo isaanii dhabanii mana turanitti hospitaala guddaatu ture naannoo isaanii jechuudha. Hospitaalli kunis kan Toomaas Laambeetiin hundaa'edha jechuudha. Dhukkubsattoonnis ta'e wal'aansitoonni yeroo hospitaala kana keessa jiranii kara hojii isaanii galuu isaaniitiin dura ganama daqiiqaa 15 akka kadhatan akka lallabni godhamu hin taasifama ture jechuudha. Luba Gidaadaa Soolan jalqaba akka kara sana deeman kan taasise obboleessa isaaniiti jechuudha. Obboleessi isaanii meedhaqii qarshii sacha argachuu dandeessa wal'aansas argachuu dandeessa jedhamee ergame. Akka ammaa kana qarshiin miti yeroo sana kan bittaaf gurgurtaan taasifamaa ture. Soogiddaa kan amooleedhaan ture jechuudha. Yeroo sanatti yeroo achi deddeebi'anitti lallaba dhaga'uu jalqaban. Yeroo baay'ee irra deddeebiidhaan lallaba yeroo dhaggeeffatanii gaaf tokko namni lallaba barsiisu kun faranjii wa'ii waan agaarraatti baratan keessaa luqqisa wayii akka waamaniif akka jedhaniif gaafatanii hedduun isaanii garuu deebisuu fi dadhaban. Lubni Gidaadaa Soolan garuu jalqaba irratti akka isaan yaadanii olitti ibsanii fi deebisaniif jechuudha. Egaa milkaa'ina Gidaadaa Soolaniif inni jalqaba as ture jechuudha. Egaa faranjoonni kunis namoota ijaan arganii gurraan dhagaan haga kana caalaa inni osoo ijaan hin agarree akkamitti amma kana nu deebisuu danda'e jedhanii dinqisiifannaa guddaadhaan nama kana hordofuu jalqaban jechuudha. Irra deddeebiidhaan akka inni itti beekumsa qabatu akka inni waa qabatuuf akka inni waa ibsuu isaan dinqisiifannaan nama kana qofaatti qabannee akka inni baratu yoo taasifne nuyis nu gargaaruu danda'a biyya isaafis bu'aa buusuu danda'a jechuudhaan. Biyya isaaniirraa bireelii fidanii akka inni baratu qofaatti taasisan jechuudha. Akkamitti akka barreeffamu akkamitti akka dubbifamuu fi akkamitti akka barsiisuu ittiin barate jechuudha. Qofaasaa barsiisuu ni eegalan. Akka biyya keenyattis namni jalqabaa bireeliidhaan barreessuu jalqabee luba Gidaadaa Soolan ture jechuudha. Egaa lubni Gidaadaa Soolan egaa ofiisaatii baratee akka itti barreeffamuu fi akka itti dubbifamu egaa baree booda namoota hedduu qaroo dhabeeyyii ta'anii mana isaanii keessa taa'an beekumsa argataa hin jirree fi akka isaanis dhufanii baratanii beekumsa argatan hawwan jechuudha. Yeroo kana Toomaas Laambee waliin Dr. Toomaas Laambee waliin waliigaltee gochuudhaan namoota akkasii waan hedduminaan jiranii fi barachuu qabu isaanis jedhee yaada dhiheessinaan egaa Dr. Toomaas Laambees eeyyamamaa ta'ee sababa luba Gidaadaa Soolaniin kan ka'e manni barnootaa qaroo dhabeeyyii inni akka biyya keenyatti inni jalqaba. Manni barnootaa kun kan hundeeffame bara 1917 jechuudha. Luba Gidaadaa Soolan achi keessatti barsiisaa ta'anii waggoota hedduuf tajaajilaa turanii jechuudha. Egaa luba Gidaadaa Soolan nama baay'ee cimaa beekumsaan dandeettiidhaan baay'ee cimaa ta'e akkasumas immoo pirezidaantii Itoophiyaa duraanii kan turan Nagaasoo Gidaadaa ilma isaanii ture jechuudha. Ofirra darbanii ofii baratanii ilma isaaniillee akka isa cichaa akka baratuu fi biyya isaaf akka seenaa guddaa hojjetu taasisanii nama akka seenaatti yeroo hunda kaa'u nama seenaan yeroo hunda yaadatu Dr. Nagaasoo Gidaadaallee ilma luba Gidaadaa Soolanii jechuudha. Ofiis beekumsaan qaramanii ilma isaaniillee kallattii kanaan barsiisanii sadarkaa kana akka ga'u kan taasisan jechuudha. Nama baay'ee cimaa seenaa guddaa hojjete ilma isaanis haala kanaan biyyaaf kan dabarsanii kennan irra caalaatti ammoo namoota qaroo dhabeeyyii ta'aniif beekumsa akka argatan namootuma kaaniin walqixa ta'anii gahee isaanii akka ba'an akka beekan akka baratan akka barsiisaniif namni inni jalqabaa karaa bane luba Gidaadaa Soolanii jechuudha. Kanaaf deebiin keenya luba Gidaadaa Soolanii gaafii keenya lammataadhaanii qubee chaalenjii ture. Qubee chaalenjii keenya har'aadhaanii jecha baay'ee salphaa maqaa sagantaa kana Daawiti akka na barreessan gaafadheen ture. Egaa yaalaa turanii kan argates kan dhabees jira waluma keessaadha. Kanaaf Daawiti har'aaf barreessisaa turre. Daawitiin akka amma isin iskiriin irratti argaa jirtan kanatti kan inni barreeffamu akka yeroo hunda sagantaan kun yeroo jalqabu barreeffamutti jechuudha. Daawitiin kan barreeffamu gaafii kiyyaa sadaffaadhaan dhabaluu jilban guunne yoo jennu maal jechuu keenya jedhee gaafadheen ture. Egaa bakka garagaraatti jechi kun hin beekamu garuu dhabaluu jilban guunne yeroo jedhamu akka naannoo odeeffadhetti namni suni sammuudhaan hin jabaanne fakkeenyaaf yeroo baay'ee
jechi kun kan fayyadamani abbootiin keenya yeroo namoota wal dhabe araarsan araddaa garaagaraa irratti yeroo marii ta'anii namoota jilba hin guunne hirmaachisanii jechuudha. Suni jechuun namni sun umuriinis ta'uu danda'a beekumsaan bilchaataa nama hin taane nama hin fuune namni gaafa beekumsaa akkasumas nama umuriin gaafa jabaate kan fuudhaaf illee qophaa'u jechuudha. Kanaaf namni kun beekumsaanis akkasumas ammoo umuriin nama hin jabaanne gaafa ta'u abaluu xiqqoo ganaadha jilban guunne jedhu jechuudha. Mee simbiratti namni akka kana maal jedhama wal gaggaafadha. Gaafii kiyya afuraffaa fi isa xumuraadhaani biyyi waancaa Awurooppaa marsaa 17ffaa kan bara kana qophaa'e eenyutu waancaa fudhate akkasumas biyya kamtu qopheesse kan fudhatte ammoo yeroo meeqaffaa fudhatte jedhee ispoortii keessaa gaafadheen ture. Hedduun isaanii yaalaniiru argataniiru ispoortii irratti baay'ee cimoo ta'anii argamaniiru jechuudha. Egaa kan qopheesse Jarmanii kan argate immoo kan waancaa kana fudhate Ispeenii waancaa kana fudhachuudhaan sadarkaa tokkoffaarra akka jirtuu fi yeroo afuraffaaf akka waancaa kana fudhattee odeeffadhe. Egaa gaafiin keenya har'aa daawwitiin keenya har'aa gaafilee kanneen kana fakkaataniin dabalamee gama keessaniin gahaa turre. Kan har'aaf qabanne asuma irratti goolamne torbaniif beellamannee kan gargar baanu ta'a. Haga torbeen kan nagaa isiniif haa ta'u. Andaraartuu Nagaashii Lammii Solomoon na waliin ture. Galatoomaa torba walitti deebinaa nagaatti. Xiqqoo ganaadha jilban guunne jedhu jechuudha. Mee simbiratti namni akka kana maal jedhama wal gaggaafadha. Gaafii kiyya afuraffaadhaani. Ooy!